Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media OFM irraa oduu yeroo kanaaf qophaa'e qabadhee isinitti himaa Anfu'aad Sultaanii jalqaba irratti oduu ijoo. Biyya Yaman mana hidhaa magaalaa Sanaa keessatti haleellaa garee Huutiitiin raawwatameen lubbuun hidhamtoota 300 olii darbeera. Hooggantoonni Oromoo lagannaa nyaatarra turan kadhannaa manguddootaa fi namoota dhageettii qabanii dhaga'uun guyyaa har'aa 40ffaa irratti dhaabuun murteessaniiru. Mootummaan Biltsiginnaa hayyoota amantaa walitti qabee filannoo keessatti hirmaachisu socho'aa jiraachuun dhaga'ameera. Biyya Yaman mana hidhaa magaalaa Sanaa keessatti haleellaa garee Huutiitiin raawwatameen lubbuun hidhamtoota 300 olii darbeera. Hooggantoonni Oromoo lagannaa nyaatarra turan kadhaa manguddootaa fi namoota dhageettii qabanii dhaga'uun guyyaa har'aa 39ffaa irratti dhaabuuf murteessaniiru. Mootummaan Biltsiginnaa hayyoota amantaa walitti qabee filannoo keessatti hirmaachisuuf socho'aa jiraachuun dhaga'ameera. Oduu biyya alaatiin Swiizerlaanditti burqaa fi niqaaba dubartoota musliimaa dabalatee haguuggiin fuulaa dhorkameera. Babal'ina oduutiin biyya Yaman mana hidhaa magaalaa Sanaa keessatti haleellaa garee Huutiin raawwatameen lubbuun hidhamtoota 300 olii darbeera. Akka baqattoota Oromoo biyya Yaman keessaa namoonni dubbisne himanitti haleellaa milishoonni Huutii raawwataniin hidhamtoonni dhalootan Oromoo ta'an 300 ol du'anii jiru. Hidhamtoonni haala suukanneessaan ajjeefaman kunneen sababa guyyaa malee waan hidhamaniif akka gadhiifaman gaafachuuf lagannaa nyaatarra jiraachuu fi nyaata akka nyaatan dirqisiifamanii waan didaniif hidhattoonni eegumsa irra turan boombii harkaa irratti darbuun lubbuu isaanii galaafatu baqattoonni Oromoo bakkichatti argaman himaniiru. Akka baqattoonni Yaman jiran jedhanitti jalqaba irratti boombii aara hidhamtoota irratti darbachuu fi maayii irratti boombii ibiddaan darbatuun lubbuun namoota dabalataan akka darbuuf sababa ta'eera. Hidhamtoonni hedduun aaraan ukkaanfamuu fi gamoon mana hidhaatis irratti jijjigee akka dhumantu himamaara. Baqattoonni hidhaa keessa turan maatiin maallaqa akka erganiif dirqisiifamaa akka turanis irra deddeebiin dubbataa akka turan OFM odeeffateera. Ajjeechaa suukanneessaan booda reeffa namoota dhumanii mana hidhaa keessaa konkolaataan baasuu fi kanneen lubbuun hafan hospitaala waraanaa kan mootummaa geessaa akka turanillee baqattoonni dubbifne himaniiru. Humnoonni waraanaa bakkichatti hedduminaan buufamuun namoonni deemanii ajjeechaa kana akka hin qoranne ittifaman jedhaniiru. Dhaabbanni mirga baqattootaaf falmuu fi tajaajila kennu UNHCR illeen seenee akka hin ilaalle humnoonni waraanaan dhoorgamuu baqattoonni Yaman irraa odeeffanne nuuf himaniiru. Dhumaatii lammiilee nagaa biyya Yaman keessatti haala suukanneessaan dhuman irratti haga ammaatti miidiyaan mootummaas ta'ee qaama mootummaa keessaa kan gadda ibsate akka hin jirre beekameera. Keessumaa gocha gara jabeenyummaa kanaan dhumaniif naasuu dhabuun waan mootummaa miti. Biyyaan qaba jechuun kan ofitti nama qaanfachiisudha. Bakka hundatti yeroo sabni keenya dhumanitti mootummaan biyyattii hiika homaatu akka hin kennine sabni erga argee bubbuleera. Mootummaan ajjeechaa Oromoota baqattoota biyya Yamanii kana akka lammiilee biyyattillee ibsurraa of qusateera. Kun ilaalcha jibbiinsa fi diinummaa Oromoof qaban kan fiixetti bahee mul'atedha. Wanti nama gaddisiisu jedhu xiinxaltoonni balaan ibiddaa akka dhaqqabetti miidiyaan sirnichatti gabaafamu kun osoo namoonni 460 ol boombiin ajjeefamu namoota qaaman akka miidhaman gahee irra gabaasanii miidiyaalee garaagaraa irraa faca'aa jiru mirkaneessutti. FBC Afaan Oromoo immoo fuula feesbuukii isaa irratti akka waan namoonni du'an 30 ta'anitti eenyummaan namoota du'e osoo hin dubbatin gabaasuun isaa beekameera. Hooggantoonni Oromoo lagannaa nyaatarra turan kadhaa manguddootaa fi namoota dhageettii qabanii dhaga'uun guyyaa har'aa 39ffaa irratti dhaabuuf murteessaniiru. Lagannaan nyaataa tooftaa qabsoo karaa nagaa keessaa isa tokkodha. Keessattuu namoonni mootummoota abbootii irreetiin hidhaman tooftaa mormii isaanii ittiin ibsanii fi mootummaa isaanii hidharratti ittiin dhiibbaa geessan keessaa hangafaadha. Lagannaan nyaataa Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi hooggantoonni biroo mana hidhaa Qaallittii keessatti taasisaa turan seenaa impaayirattii keessatti ta'ee qabsoo karaa nagaa akka Afrikaatti taasifame keessatti lagannaa nyaataa isa dheeraa dorgomaa hin qabne ta'ee seenatti galmaa'eera. Kun hagam takka Oromoon nagaaf akka dhimmu kaayoo isaatis akka cichuu irra deddeebiin kan mirkaneesse jedhameera. Gabaabumatti akeekni lagannaa nyaataa kun qabsoo godhamu jiruu fi waan armaan gadii argamsiiseera. Lagannaan nyaataa dheeraan Itoophiyaatti dorgomaa hin qabne kun mala qabsoo karaa nagaa ta'uusaa lammiileen biyyattii tanaa akka gaariitti akka baratan yeroo duraatiif taasiseera. Aangawoota mootummaa fi namoota adda addaa qeeqa akka malee fokkisaa dhiyeessee turen hundaaf barnoota kan kennes jedhameera. Haala siyaasaa xaxamaa fi waqtii wal waraansa kaaba Itoophiyaa akkaan rakkisaa uwwisa miidiyaa argatuuf akkaan rakkisaa ta'e keessatti yeroo uwwisni gara tokko qofatti luucca'e keessatti addunyaan gama siyaasa Oromootti akka xiyyeeffattu lagannaa nyaataa kun taasiseera.
Dhaabbileen mirga namoomaa addunyaa fi kan biyyaalessaa akkasumas mootummoonni addunyaa bebbeekamoon kabaja mirga ilma namaaf quuqama qaban hedduun sababa lagannaa nyaataa kanaa mootummaa Itoophiyaa irratti akka dhiibbaa taasisan godheera. Hidhamtoonni siyaasaa akka hiikamuu qaban mootummichaaf dhaamsa jajjabaa dabarsuu irratti argamu. Miidiyaaleen addunyaa harkisuudhaan dhimmi Oromoo akka uwwisa argatu akkasumas olaantummaan siyaasaa akka argamuuf hiree uumeera. Hooggantoonni Oromoo gaaffiin isaanii deebuu baatus siyaasadhaan mo'ataniiru. Dhiittaan mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaa geggeessu hagam akka ta'e keessattuu ajajni mana murtii cabee wal'aansa yaalaa dhoorgamu waan qaamaan aangorra jiru saaxileera. Walumaa galatti gaaffileen hooggantoonni Oromoo hidhamtoota siyaasaa ta'an kaasaniif yeroo silaa warra aangorra jiranitti itti deebii argamuu qabu yeroo waan itti darbeef qofa qabsoo biraa laaluun barbaachisaadha. Gaaffiin hidhamtoonni siyaasaa haa hiikamu jedhuu fi waajjiraaleen paartilee siyaasaa haa banamu jedhu waan deebii hin arganneef sababuma kanaan paartileen keenya filannoo kana keessaa dhiibamanii bahuu murteessaniiru. Kaayyoon lagannaa nyaataa ammoo mala qabsoo karaa nagaa geggeessuuf malee of ajjeessuuf waan hin taaneef haala akkanaa keessatti kadhaa manguddoo fi jaarsoliin deddeebi'ee itti dhaqaa tureefis kabajaa fi ulfina guddaa kennuun kanaan booda lagannaa nyaataa guyyaa 39 irratti addaan kutuuf murteessaniiru. Guyyaa 39ffaan guyyaa seena qabeessa guyyaa lagannaa nyaataa itti dhaabbatu keeyyata hireen Oromoo itti murteeffamtu jechuudhaanis taajjabdoonni dubbataniiru. Mootummaan biltsiginnaa hayyoota amantaa walitti qabee filannoo keessatti hirmaachisuuf socho'aa jiraachuun dhagahameera. Iddoo amantaatti uummata mootummaaf amansiisoo osoo hin taane uummata amantaa barsiisuuf akka ta'e ni beekama. Mootummaan biltsiginnaa akkuma jarmiyaalee siyaasaa Oromoo wal dura dhaabuuf miseensota hooggantoota siyaasaa tokko tokko qarshii fi aangoo fi taayitaa kennee ittiin ofitti qabee walirratti dulchisee akka dhaabbileen Oromoo wal isaanii balaaleffataa oolan godhee hojii manaa jidduu isaanii kaa'eera. Ammasitti mootummaan ofii siyaasa mataa isaa ijaarrataara. Hooggantoonni keenya dubbii dhugaa itti fakkaate dhagaa walitti guuraa oolu. Uummanni waldaa fi masjida keessatti wal qooduuf deemaara. Paastaraa fi ustaanni kaadiree mootummaa ta'ee mana amantaa keessatti lallabas ta'ee daawwaa gochuu hin danda'u. Sababni isaa siyaasni sobaa waan ta'eef uummata mootummaaf amansiisuu mana amantaa keessatti hin hojjetu. Asitti uummataaf gooftaa amansiisuu malee uummataaf biltsiginnaaf miti. Mootummaan dhiiga namaa dhangalaasaa jiru jechuun xiinxaltoonni dubbataniiru. Gama biraatiin paartileen siyaasaa Oromoo akka dhugaan hin jirree fi mootummaan hooggantoota paartilee keenya shiraan mana hidhaatii guuree dararaa jiruu fi akka waajjiraaleen keenya sadarkaa oliitii haga sadarkaa gadiitti sirnichaan kanaan cufamanii jiranitti bakka paartileen biroo kanneen mootummaa biltsiginnaa waliin fudhate qaban kanneen akka Izeemaa fi Baaldiraas fa'aa fakkaatan paartileen leellistoota nafxanyaa Oromiyaa keessa akka fedhanis socho'anii duulana filadhaa geggeessaniitti nuuf mootummaan sirna biltsiginnaa dirree dimokiraasii bilisaa akka sochoonu cufee jirutti filannoo marsaa jaffaa biyyoolessaa irratti kan hin hirmaanne ta'uu beeksisaniiru. Paartileen saboota biroo biyyattii keessa jiranis ibsa ejjennoo dhaabbilee siyaasa Oromoo warreen deeggaranis kan jiran ta'uun beekameera. ONLF addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden filannoo dharaa keessaa of baasuu isaa ibseera. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad mootummaa sirna nafxanyaa leellisu lammiilee nagaa irratti waraana labsee waajjiraaleen keenyas cufamanii karaan ittiin filannoon hirmaannu hin jiru jedheera. Dura taa'aan dhaabichaa Dr. Abdurrahmaan akka ibsanitti biltsiginnaan funyoo mormatti of kaa'eera jedhaniiru. Addi bilisummaa Sidaamaa SLF filannoo keessatti akka hin hirmaannee fi hidhamtoonni siyaasaa Sidaamaa Oromoo fi Sumaalee haal duree tokko malee akka hiikaman gaafate. Filannoo dharaa waliin hin gangalannu nuti sobaaf osoo hin taane dhugaa qabsoofneerras jedhaniiru. Oduu biyya alaatiin Swiizerlaanditti burqaa fi niqaaba dubartoota musliimaa dabalatee haguuggiin fuulaa dhorkameera. Murteen gaggeeffame kanaan yaadni haguuggii fuulaa hafuu qaba jedhu sagalee dhiphaa ta'ee kan darbe yoo ta'u dhibba keessa harki 51.2 akka dhorkamu deeggaranii harki 48.8 ammoo mormaniiru. Yaada kana kan fide garee siyaasaa Swiss People's Party yommuu ta'u dhaadannoowwan leellistummaan yaa gahu jedhuun geggeessaa turaniiru. Itti gaafatamaan garee Islaamaa Swiidin kun muslimootaaf guyyaa dukkanaadha jechuun murtee sana ibsaniiru. Murteen har'aa kun madaa ture tuttuquudha. Dhimma walqixxummaa deebisee waan fiduudha kun kanarra darbees hawaasa muslimaa muraasa ifatti kan dhiibedha jechuun manni maree muslima giddugaleessaa ibsa baaseen mormii isaa ibseera. Mootummaan Swiizerlaand ammoo dubartoonni maal gochuu akka qaban murteessuun hojii mootummaa miti jechuun dhoorkaa akka
mormeera. Uummata Swiizerlaand miliyoona 8.6 ta'uu keessaa harka 5 qofatu hordoftoota amantaa Islaamaati. Baay'een isaanii Tarkii, Boosniyaa fi Kosovooraa warra dhufanidha. Akka qorannoo Yuunivarsiitii Jarman Luuzar jedhamu gaggeessa agarsiisutti Swiizerlaand keessatti eenyuyyuu burkaa hin godhatu. Niqaaba kan godhatan ammoo lakkoofsan 30 yoo ta'anidha. Akka sirna dimokiraasii kallattii Swiizerlaand keessatti lammiileen dhimmoota kana waliin wal fakkaatan irratti murtee uummataa gaggeessuuf mirga ni qabu. Swiizerlaand keessatti Islaamummaa ilaalchisuun murteen uummataan gaggeeffamu kun isa jalqabaati miti. Waggaa 10 duras yaada Swiss Piilis Paartiin dhiyeessan lammiileen minaaraa yookaan bantiiwwan akka hin ijaarreef sagalee isaanii kennanii turan. Murtee sanas mootummaan kan morme yoo ta'u, paartiin mormituu kun garuu minaaraa mallattoo babal'achuu Islaamummaati jechuun falmaa tureera. Murtee uummataa dilbata darbe kana namoonni addabaabayitti bahanii mormaa turan akka haguuggii fuulaa hin godhanne malee Islaamummaa dhimma ilaallatu miti jedhuun murteen kun moggaasa dhoorkaa burkaa jedhamu kennameefii ture. Dhoorkaan darbe maaskii afaanii fi funyaan itti haguuggatan kan ilaallatu miti jedheera. Warri Swiizerlaand seeronni koronaa vaayirasii ittisuuf kaafamanitti maaskii godhachuun dirqama qabu jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.